بيت أفان إنجليز فان بيت أفان أوروموتي تيراني سليت قد سي إرجع مسين إرجعني سي إرجع مسين إرجع ميرو تكوبسي تك ميجي غرالافو barka yoon isaa bar namoota hawaasa hojjetan beekamaa kana qabatee ofii isaatti isin lama waliin galtanii haasaa oltanii maal faayidaa qaba? Dhugaa beekuu barbaannaan gabbuusaa daqiiqaa 5 isinitti hima akkanaan wanni inni nama xiqqeessaa olu jiru. Atu obsime akka daa'imaan godhan nu obsi. Ela waan tokko haa goonu. Namni as keessa jiru kun hundi isaatu abboo maanatti bilbilan jara natti bilbilina. Feemasootallee warra tokkotallee bilii waliin guurate isinitti himuuf yaadde. Ooloona godha. Tokkoki kiyya. Afferra dabalatee tokkoki kiyya ka 120 akkamitti akka gubate isinitti maanam. Abboo yeroo 120 si awwaalan. Fakkeessa akkasii miti. Natti hin dawwalinaan. Abboo waan isin jettan nan dhaga'u bayi na deebisi. Itti isinitti hima wanni na gubdaniif kanaafi. Gubadhu gana gubatta inshallah. Akkanatti maan gubatta ka boqqolloo addamtaayyuu. Ila jarana. Namni kun sadii fi ani wama jirtu isinitti himee isinirraa bu'aa gara laafoo garana. Kunillee wajjin abboo wajjin nyaata gara mara taluu akka calsee ake shawaaza kun gabbuusan kantu yaa isin ko asila zinaa makka keessatti ijoollee jettu isin maraacha horachi kuni tokko moo nafsan qabdanii sheekamaan gabbuufna ta'e galte silaala nama guddaa akkuma isaa adeete qartee dhumsitu ati hay Keenyaa jira barku makka jiru. Gara tare wajjin namni kun dhibbi sadii asitti taa'u kuni xiqqoo waa dhaga'ee deemuu barbaada. Reefu Oroon keenyaa jira barbaada bakka biraan jiruun beeku ati loluu malee. Hin beeku walii bilbiltii malaa fuudha walitti tareen hin beeku isa. Doktoraan sillee wanni beeku kuma jaatama. Gara laafoo. Sheeka dhiifama miira keessa galee dhiifama dhiifama. Warri bakka zinaa hojjetaa? Dhiifama sheeka giyanaare. Dhiifama. Isinii miti ijoollee baddu jira dhiifama. Wanni as taa'uuf manni kun waa dhaga'uu fi lammaffaarratti Naasirii fi Doktoraas illee wanni tiktokii fooloo akkas ga'u hin kennina jedhanii fi sodaa osoo hin taane namni kun hawaasan akka walitti hin buune hawaasni illee akka sana arrabsine inni illee akka aara keessa hin galle tasgabbeessuuf malee namni tiktokii fooloo naa godhaa jedhee balleessa darbaa oola. So fooloon sanuma kennuufi jarrillee. Garuu immoo yoo asirratti cal jedhaniitu maan akkuma daa'imaa wacuu ta'e humar gandeebii qoosaa walii deebisuu ta'e hin fokkata dhugaa rabbii. Nuti sheekamaal yoo barbaade qullaa ofii akka dhalate kanaan daa'ima ofii rarraasee akka barbaade dandeessu mirga guutuu qaba. Laakiin wanni xiqqoo namatti ulfaatu maaltu jira akkuma amantaa musliimaa addunyaa guutuu walitti qabnu kanatti uffanni inni uffatee ittiin akkanatti dandeessu kun yookaan sheer ittiin godhu kun eshi hin dandeessine weellisaa miti aartistii miti rakkoon qabu. Inni sheer ittiin godhu kana sheekonnummaan gurguddoo olmaan gurguddaanuyyuu guyyaa jummaa uffattee daawwaa ittiin gooti malee bakka hunda ittiin hin deemtu. Bakka kabajaa walgahii bakka dhageettii qabanii malee bakkuma argan uffatanii ittiin hin deemani. Wanni hunduu kabaja qaba jedhana. Namni jaartii fi takka jaartii halaalaa rabbitu na heeyyame jedhee gabbayeetiniin ummata bal'aa keessatti waan fedhe yoo godhe haraama. Kun sirrii miti. Wanti rabbi nama heeyyame bakka qaba. Sababa kanaafini dhuguma ta'ee sheekamaal waan amma jarri kun tiktaakii sii kennina waan kana dhiisidhanii yoo hin dhiisu ta'e arrabni silaafuu waa nama hin godhu garuu nama waa beekutti maatii namaa gosa namaa dhala namaa hiriyyaa namaa haamilee cabsa abbaa san hin cabsu hin beekan suni najisaa gadi baata akka jirtu dantaan qabu garuu gosti namaa nama saalfatti firri namaa hiriyyaan namaa haati namaa abbaan namaa nama saalfata dhugaa rabbi isinitti hime kanaaf arraballee yoo ta'e habiibi raganne sirra deemna akkuma tana marratti okay guddaa hawaasa irra si kadhatu kana hawaasa irra kabajaansi jala deemu kana yoo hin dhageenye ta'e ati amma booda foon najisaa'e warabbul kaaba kuno naasir alo lamadi zirandeo kana jeequmsa kaasee gaafa dhaqee qaaman hawaasa bal'aa keessa ga'u murtii isaanitti kennan xiqqarraa kaasee guddaa marabaa jala jilbiifadhee fudhadhe sababni isaas namni nama hin qabne hanga fedhe qabeenya qabaate guruun ga'u yoo inni kana dide hin karatina itti dhiisa tiktaakii isaa guyyaa guyyaan barbaachisaa taananii guyyaa gubanii ufiinu hadoodee gattaa kana alatti akka daa'imaa asirra kun wal dowori mana bilbilaa namni kun wace bu'aan qabu please doktoraas lilleen caffeen naasiris azirtanii shiyabuwaayaa kiyya dhiifama guddaan irraa ta'a miira keessa galee akkas jedhee abdii hukume isin hunduu azirtanii
murtii qajeeloo takka lafa kaayati irraa bu'a ajandaa godhatanii kana irra oolina ta'an xumureera dhugaa rabbi maa akkatti tabbata inni eenyuun caale haadha fi arabsiisuu barbaada asli deengadde bakka akka jedheeni fi osoo inni waan hamtuu tokko jechuu baate as duraayyuu dhaqee leencetti kennaa ture giiftiitti kennaa ture guyyaa takka waan badduun jenneen garuu daangirra tarraaniniin jedheeni jira kalaas namni biroollee hin jedhaan maletti deebise nu hunduu ganaa jennaan dubartiin dhiirri hunduu ganaa arrabsa kun immoo xiqqeenna har'a namni gara baay'atu kun fooloo isaa godha isa kabajaa isa dhageeffata namni hunduu oka jechuun kun osoo beeke wallahi gammachuun fudhate toma har'a booda waan isin daangessitan ittiin deebi'u sirba barbaada uffata naa ergaa jedhee waan barbaadu asitti kabajaan gaafadhee gadi bu'a osoo na taate uffata meeqa dhufaaf raapparii ajaa'ibaa kana wallahi laziin Birri baasii irraa obboleessa kiyya qabeenyaan qabaa itti immoo leencaan kadhatanii yaa'iin godhiniiti ba'i itti dhiisiti Oromoon ala ta'eeti waan biroo dalage amantaa kennan tuusisin an xumuree jira walitti wanyu murtii tokko lafa nuu ka'a waan siniin galle jira garaagaafoo waan siniin galle jira mube naa kee waan ifa godhuu barbaadu jira oro kiyya oro deeqaa tokko itti danda'a aanoolee dhimmi kun wanti inni itti ka'ee lafumaa ka'ee mana banadhee taa'aa jira fiigee ol gale siifi feemasoota jedhe samma aslii argeesi aslii waan jenne jedhe siifi feemasoota taqlaallaa keessattuu tiktookii irratti qubennaa waa'ee feemasoota hin galchu waa'ee kiyyaraa dubbadhu hin jedhen situ tiktookii kunoo dhufeera la situ tiktookii kiyya gubee jedhe ani immoo asliin na beeka tiktookii namaa gubuus hin beeku gubees hin beeku dhageessanii gubees hin beeku gubuus hin beeku rabbiin na arga wallaahi al'aazim tiktookii ilmoo oromoo tokko irratti guyyaa tokko tiktokii namaa gubuu irratti hirmaanne jechuudhaafi hirmaanne irra milkaa'uu dadhabne teelegiraamii ijaarannee gulbattii uummata amma dhabamteetti iyyuu gulbattii uummata oromoo rabsaa turte sana ol ijaaramee ture tokko ijaarsa sana keessa nan jira kanaan achi waa tokko takka hirmaadhee hin beeku hadda ajandaa barbaacha tiktokii kiyya situ gube naan jedhee dhufe feemasoota jedhe amma immoo abuyaayaa jedhe ooroo dabale caffee dabale aslii dabale nasrii dabale abdii kubee hundi keessa nu dabale raama kanaaf wal biraa deemuun gaariidha wal biraa galuun gaariidha ani hin gubne siiteera quraana fuudhee quraana yoo baatte iyyuu si namanu maa jechuu wanti fidu hin jiru ilaala quraana baate kakata ilaala wallahi al'aazim an gubuu miti inumaahu giddu kana itti qofa gaafadha hawaasni kun yoo dandeettani waan tokko qofa gaafadha lakki nasihaan isin naagootan kun maa isin dhiba jalaan dhugaa jirtu ragaa wajjin isinii madhee maa kiyya kana dhageeffachuu dadhabdanii oro qoyme nasihaan amma namni kun hundi dubbate kun naan taane anin bitanyaa ta'e jedhee qaalii haa kennu nama 3,000 kanarratti anin barbaadu nasihaan kun qeebalama qabu nama addaa jedhu takka qofa duran neetworkiin na qabe takka inni haa dhaga'u inaan akka asdeetitti kamaadeen namummaa isaa baay'ee jaalladha wallaahi isuma dhugaa rabbi miskiina hiwwaadha garaan isaa ani kamaalin hin jaalladha guyyaa tokko daqiiqa tokko ofitti aareen beeku osoo akkana naa ta'e akka yaada kiyyaa ta'uu dhabe malee ani namicha baay'ee jaalladhaan maaliif waa naa godhee miti ibin amma akka nama jiruttu yoo waa hajame isumaa jaalladhu kana bira taree miftaa fa'a gaafadha keebeekin fa'a ijoollee su'uudii jiran bilaalin fa'a gaafadha yooma ufii kiyya akka dhuunfatti waa hajameeyyuu jechuudha mucayyoo amma haaniidhaan fa'a gaafadha ijoollee shamarranii fa'a gaafadha waan inni godhuu danda'u yeroo 10-15 godhuu danda'u ijoollee biraa gaafadha hin jaaladha jechuun uf gargaarsisuuf dhimma dhuunfaaf barbaade namummaa isaan kamaalin hin jaaladha wanni kamaal irraa naan taane akka ta'u wallaalee kamaal akka hin taane taara dogoggoraara nafsiyaa isaatu bakka itti eeyinu dhabuu isaadha malee ana akka dhuunfaa biyyaatti ammas hin jaalladha boru hin jaalladha ammallee an kamaaliin ka jedhu yaa kamaal yaa kiing yoo feete yaa sheeka abban kamaati barbaadden ta'e habiibi fooloo barbaadda karaa dhateera jiru kun fooloo sin goosisu sin guddisu isuma dhugaa si himaa isuma dhugaa si himan ani xiqqashoo ijoollee amma hiriyoota yoo akka abuyyaatiif caffee taate malee
xiqqasho hin beeka waa'ee miidiyaa kana yoo xiqqasho caffee narra beeka malee hin beeka yoo ani xiqqoo nasriyyuu dursee hin beeka nuti fakkata because waan akkaawuntii irratti gubatu kan bismillah yeroo raatu feesbuukiin dhengada irraa gubate nasri ani yuutuubiin doolaara 6,000 wajjin duwwaa isaa yuutuubiin meeqarra gubate beeka feesbuukiin guyyaa guyyaa narra gubataa oola waa'ee tiktook kaampaanii kana waan beekuuf si gale karaan amma ati deemaa jirtu kuni ummata birattis community standard TikTok birattis karaa galma dheeraa si geessuu miti Kamaal. So tokkooni akka fedhetti jiraadhaa yoo jette akkuma anaa fi Nasriif Mubaarak kana normaalii nama dhuunfaa taate yoo jiraatte gaafa feetoo sirbite gaafa feete yoo bootte gaafa feete yoo nashiidaa jette namni si dubbatu hin jiru. Mee guyyaa hunda sirbaa oolla takka namni viidiyoo kana dubbate guyyaa hunda nashiidaa jenna namni dubbate jira. Maaliif nama hawaasa dhuunfati jechuun akka feene bakka hawaasa dhuunfati namni sheekatti nu beeku jechuun ijoollee dardara leef lafaa ol kaate miidiyaa kanarra jirtuma jedhee namni nu beeka malee namni nu beeku wanna ija nutti hin qabu jechuun sheen izanii nutti hin badu arsiis izanii nutti hin badu hawaasni izanii nutti hin badu bakka hundattuuyyuu ima argamnaa jechuun hawaasa dhuunfati. Ati akkaataan uffannaa keetiitiif hojii keetti wal fakkaatuu dide obboleesso. Caffeen maan kun yoo sirbe namni itti dubbatu jiru caffeen nama siyaasaa tokko nama abbaa amantiitiif dide. Ati abbaa amantii fakkaata. Wanni ati gootu waan hawaasati waan warra fayyadamtoota miidiyaati. Bakka kana addaan baafachuu dadhabdee kanarraa badde Kamaal sii gale. Kanaaf amma katare tareera. Nabii keenya dubbiin teessammaa mi'ooftii jennaani takutte dhiibnetti dhufuuf yaannaa jedhan. Takutte kurteerti Kamaal. Kunoo Nasrillee kakuma 80 qaba jedhe. Anillee kakuma 70 qaba. Mubaarak illee dhugaa jette kakuma 200 qaba, kakuma 100 qaba, kakuma 30 qaba, kakuma hedduu qaba dhugaadha. Akkaawuntii tirfii namni hunduu qaba. Anaaf Mubaarakii fi Nasrii keessaa ka abbaa feete ka qalbiin si yaadde fudhatti. Yoo jaraqil jedhanii ani waan jedhe keessa deemu waadadha. Ati normaali akka namaatti jiraadha taana akka namaatitti akka hawaasni keessi jaalatutti jiraata taanaan wallahi dhaziiman ka akkaawuntii kiyya sii kenna. Kakadheera kuno. Garuu taraa takka sheekii fakkaatuun, taraa takka qeesii fakkaatuun, taraa takka artistii fakkaatuun gaarii miti. Nuti sirbi ati nu baaftee aartii Oromoo nu guddiftu illee hin jiru. Qaamni keenya sirbaaf hin ta'u. Jaala qabxatti kaameraan si hin bahu obboleessu. Dhugaa rabbisitti hima. Nama noormaalii akka kennaa kana kayoo simmeetiin sirbaa itti dhufe sirbi. Kayoo simmeetiin waan rabbi itti dhufe nashiidaa jedhu ta'i. Nu jiraadhu sii kennina yoo kanaaf jettee mootu akkuma sheekota kaaniititti marhabaa ustaaz jennee si kabanya ati yoo karaa sheekota wajjin deemallee jette steepii kiyya eeggadhe rakkoon qabu ati karaa tokkorra lamaan keessaa tokkotti goraan akkaawuntii kiyya sii kenna imeeliin paaswordii isaa si erga karaa waasaappitti lakkoofsa walii qabda waan ta'eef karaa lamaan keessaa choose the best answer tokko filadhu yookiin hiriyoota kee wajjin qaxxalu Sheriyaadin fa'aa wajjin Abu Yahyaa fa'aa wajjin qaxxalaa jette karaa sheekota tiree deemte qaxxala achirraa rakkoon hin jiru. Yoo mootu isin azzeebee Mubaarakiif Asrii fa'aa wajjin gaafa fedhe nama raggata gaafa fedhe sirbaa gaafa fedhe mootu nashiidaa jedhaa deema jettee garee kenna kanatti as makamte mootu garee lama jira siree kanatti as makama jette uffatuma kana qofa jijjiiratta bar salphaadhaan amma hin qabu uffata akkanaa kana guyyaa tokko qofa ittiin salaattee guyyaa iidaa suuraa ittiin ka'ee faadarii erga ofirra. Sigale karaa lamaan kana keessaa tokko filadhu nuti waliin jirra karaa lamaan irrattu. Normaaliin wajjin yoo as deebitee warra tiktookii fayyadamu taate si waliin jirra yoo sheekota taatellee si waliin jirra garuu mootu akka amma godhattu kanatti never give up si waliin hin jirru jechuudha kanuma simaafi malee nuti waan biraa sirraa hin barbaadu filadhu nama waliin lolini geesse. Jazakallahu khairan. Wanni isarraa feenu wanni kingi Kamaalin irraa feenu kanuma malee kanumaaf itti aanu malee wallahi dhimma Abu Yahyaa kingi Kamaalin. Abu Yahyaa geelaal kingi Kamaal waa baay'ee nurraa jecha nu garuu waanuma takka isarraa feena uffata sheekaa lafa kaayii sirbii kinoo yoo barbaadde nutti illee makamin waliin illee cafari jenneen asli illee jedheen kinoo walumaa gala waa takkitti gaafanne san ammoo irraa dhabuu hin qabnu nu waan nu gaafanne san nu godhuu qaba inni illee dirqama bakka. Kanarratti haa goolamne walii gallu sii taamoo siin ta'u. Sun abboota dhabna osuma teenne. Nuti irraa baas.
أما تي في جيران يا خمالة كهول خولمات تقول في جيران يا أنا ولا أمر دبته في إيه شاف في فورو قد يبوسا نما واهمي وادب نرى جتنيمي إيه Negara dubbat. نجا ما نسري إيه دقم Inna gamade. آيه namni waa himu wanni waa barbaadaniif furmaata barbaadu. Ani jira kani bakka mara bakka shaqaa qeerroo keessallee dhaqu waan danda'e godhee kara maraa itti hirmaadhee jiraachuun barbaada malee ani akka Nasriin dubbii asliin kun dubbii tokkoon dubbate. Ani nama artistillee ka odoo namnuu na dhooguu hin taane odoo isinuu sappoortii na gootanii nama sirba waan godhu kanallee keessallee badaan beeyne warra jechaanii waan jechaanii illee hin beeyne. Ani maxxansa wanni ani tokkotti ani maxxansuuf tokkotti kanarratti haqiiqa siireesii yoo isinitti hime yoo atamma manzuumama wayii maxxansite namni ilaalu ittuun gammadu waan hawaasa gammachiisu waan ummata kana girgir godhoo godha jette woman beeyne kana yoo ani akkana uffadhee duwiti irratti dalage shayini dhufe jedha paastariin dhufe jedha angurra irraa qabadhee ilaalaa jechuudha haqiiqan jirtu tan lakki sirba kana sheer nutti hin godhinii yoo uffata kana uffatte yoo uffata kana keette immoo waan feete sheer godhii jettan ani uffatallee godhu uffatallee dhiisu waan itti Frisitta kama san jecha badiin gurguttoon nama ajjeesitiif totoo lafa kanarra jirte namni laphee dhiitee waan fedhe dalagee jiraatu anaa sirba tokko sirba qabsoo tokko sheer godhe yoo ajjeesi irraa budi suuraa kee akkana godhe fuula kee cufa jedhu kun miira keessa nama galcha yaalii biraa keessa nama taasisa uftulummaa fi ana jabaa kana dhiifnee gara furmaata hawoon deemna jenne anto duula narraa dhaaba akka sheekotaatitti deemna akkammoo hawaasa bal'aatitti deemna akka taatu anuu beek akka taatutti ni deema. Anama tokkokkii jaadhame torbaffaa kana amma reef amma baname kana. Nasriillee eenyullee sii kana jedhame aslii aanolee waadama tokko malee warniin giba tokko malee tokkokkii as kennu ittiin dalaga. Rabbi ka waan kayrii nama dalaysiisu. Rabbi oka lubun bormal dalayna murtesina waan isin dalay Tanta ubellama sen waada seniti sif kana male woni kana anjiru hingartu arkachuudha miti khanummaan qabdu kunu sira cuhumu dafta khanummaan qabdu khan mabanti kunu ada wani sena mutokko jiru waada furatu yun qabdu lakki khanummaan qabdu kunu bas intaw sin mali ani la dhageetta harka nama kennachiisu yaadina ani karaa obboleeyyan keenya kaayan kallattiin tokko kadas na jedhe nullee sittiin duul kallattii keenya qabadhuun waliin deeme lakki sheekota tachi makamii akka waan sheekonni dalayduufi waan nulleen tuyde dalagee naan jechuun isaanii kun na boonsa aamin ni fudhadhan kana waadaa gale kakadhu wani jedhamu hin jiru maali wani kakadhu maali wani waadaa galu waan bor dalagu waan hin beeynefi jechuudha waan bor ta'u waan hin beeynefi jechuudha lakki haga amma daawwan keessa sheekonni waan bakka dhabeef warningi uf keessaa qaba takka bakkuma hukmiin hin geene namatti akaman annama sirba baasee miti dura artistiin jechuun na zollomuudha an artistii miti akkuma asliin sheer godhu akkuma nasriin sheer godhu godhe
لك شير قدونو ما سيادة يجن أصل الليل نصر الليل رافقاته شاف الليل تكسي بواتي شاف الليل رافقاته إسلامان كايني أصلين كفودا في شمس خاتيتي دي مجرى شاف أكل رجعي وان ولا لا فهما دقي فهما ولا رجعي دوكا روحان إلا شيخ فكاتو كنا في الرا لفخاهيتي لفخاهي إيالا فكاتو أبو وان دبتني رندينا يا إيرو واتكتي دقي nuti ani aka kingi Kamal Abdallah tirati Islam tani wani nasri halala tay taga yeboleso ati ilmin beitu wani nasri halal tay gutu muslimati shekallif halal wani nasri ratti haram tay ilma muslima hunda ratti haram adda kamata kaufatan kamni kofiyan kamni taga chaspe rabbi sodadu dagai أنا علمي تدينا مكة خيست دانسين تبن لا نسرين مكة دانسين تبن مكة آتي مسجد خيست دانسين تبن وإني إسلامي سبور ما جروف نرى إيجالي أكملت مكة لفا خبجا خيست واللي بنتي دانسي وطالت أتوچو إسلاما خاتي أريد برستي برب أقوليسو مانا نميتي تو بناني أتلي كذا تجوال السيارات تبنتي بديتيزات مدينتي نمو منا تبنتي تمسربا لكن مسجد ما يادك يا وكان في تنجرة نفرمات بربا الدنيمي دبد أورو ما دبد ما جربنا كني أورو دبد ما تنا no كمال اللي دبتشونا تندي سوبر كم دبت أني وإسامي تقولين دبت أن تغادر تدبت وان كلام بيب واني أني رالو الوامو أورو وان تقويم بيب أورو وان تقوي إراكو بهنكابو أكنا ما تقوى ولين بالبلا والأبناء جرلا نما والأبناء نمو نما والأبناء في الدنيا قستين الرسيسون لك هادو إيسا أقورا والله تجيب والأبناء جروا نامين والله تكون جروا نامين mana isa guba jibba khen kabnu kamal ki atubres khen والله تقول لي دولي مكان أنا مو تقام جرت سنتي ما يو كايني جالسوا دندو تانك دبتشوا دندو لا أولا ما قلت إن قلتني oromo da me adubatu balka bay ما كان أقول إن قلتني جدين manni khamu barak ya adubatu atima تاو وانت كاتي كما سنين جدوان والله تيكا كدوان تيك توك يساغوبو نمني هاغا كي يبيكو نجرو سنين جدوان ما تبوباسنين متى تفلي mubarak tak khamal mut ko ya adubatu oromo توكو دي تنسات الآن متى كيتو وصلت tak khamal mut ko di mubarak adubatu إن دبتو gabus khamal gabus ya adubatu khamal ra gabus di oro adubatu tak nu dogo warbada إن كذا إنسب إتا يوكابو إتا دبت إن دبت وان بين دبت oro adubatu إن دبت mubarak tak khamal kan ra gabus yo khar ka dubatti di yo khafan plaster hay di أتمنى كيتي oro adubatu أما كينجي كمار كنا تلنا ما أوفسي أستاذ كيا والله يعني وان تقول لي وان سمير تكلم دبتشو لين في أورون ما بالشات هذا أوفسي في دبتو مرجع دبتو نلين كبا كم مرجع جرات وأتلي فالمتاجر تكنت إنس دبتو كبا وان بدا إنه دبتو أنا مغاري ده أنا مهلا غاريتي بأوفسي وان إني جوجا كفنا نون تفيدو دندا وان إني جلوكون قالتهم الفادا دورا درسو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي نهاقبني سنمرا توكو أنا كإني تنايا دوساني متلة إني اللين بيكا والأمن كمنو اللين انجرتو والأمن أنا أسكي ساني سربا اللين جرو إتلة كاكاتي والله كمال وجي والله بتوكم كم نمني هاقا كي إساكار كاري اللين انجرو دوغايو وليهم إني اللين بيكا تنا يو أكنا ندارا دوباتشو بربادي مالي tokkoffaa tiktok isaa guddaa kaanayyuu mataana nyaatee wallahi hedduu irraa dallanee namarrattuu dubbataati ture $200,200 wajjiin irraa gubate. TikTok sannak keessaa baasaa fi ture viidiyoo 7 guutuu wali qabanii violation jedhanii nu gad ergan marraa 3 ol itti barreesse TikTok community deebisan san guutuun email isaa irra jira laaluu dandeettan irraa fuutanii deebisan san violation akkasuma hate speech kanaan
seera community kennaa cabsitee jirtanii TikTokii sadii haala kanatti irraa gubate kan meesejiin isaa guutuun jiru guutuun akkasuma viidiyoon itti inni himatame viidiyoo inni itti nama arrabse viidiyoolee inni duty godhu akshinii inni agarsiisu kana waliin hedduun isaa akka gubate jala wanni anallee na aarsee duratti illee Arakiin wali qabee feemanoota Oromootu ana asirraa dhabamsiisuu barbaadaa jedhe. Wanni akkas jedhu hintiin inni qabatee jechuu danda'u tokkollee hin jirtu. Tokkollee. Lammata kan kamaaliin fuula keetiyyuu qabsiifnee asirraa si galchuu dandeenyaan irra jedhuuni uffata muftiin Islaamaa uffatu uffattee nama hin arrabsini hamma nu gahe. Kun na dallansiisana yoomillee. Yoomillee. Nama arrabsin kan jedhe kana. Talammataa yaanni furmaataa maaliidha yoo ka jettan taate gabaabdu dubbii gabaabdu galatooma linis mubaarakis sheekni kennas hundi keessanuu yaada bareedaa yaada bilchaataa furmaata silaa fidu kennitan furmaata san inni waan fudhataa jiruun fakkaatu akkuma jiru kana dhiisa ammoo waan tokko akkana muftii Islaamaa fakkaadhee sirbaa muftii Islaamaa fakkaadhee nama arrabsaa tana hundi kennaa eeyyamuu qabna. Tabiraa fixxaniirtan dubbiin irra deebi'ee haasa'uu qabu hin jiru. Taani dhagahamaa jiramu be. dhagahamaa jira. Waan community'n TikTokii itti erge afaan Oromooti jijjiiree ergeef jaran emaila sadii ol marraa sadii ol kan barreesseef hin deebisan. Irra deddeebi'ee irra barreesse. Gaafa doolara 200 wajjin jalaa gubate doolara 250 eegiyan keessaa baasee doolara 100 eegiyaman Saudi Arabiyaan keessaa baasuudhaaf guyyatti. Eegiyan keessa doolara 250 keessaa baaseef guban kan gaafa inni taphate jechuudha. Hedduu natti dhagame wanni sun maaliif akkana walirra dalanna Oromoo yeroo nama hedduurra dubbadhee jira waan kana. Itti deddeebi'ee gara 7 jala deemee itti barreesse emailii isaa keessa jira ana birallee koppiin ka jiru ka afaan Oromootti jijjiiree kunoo wanni sirratti gube kana waan kanaa dhiisi fuula keetuu qabee warri akka ati TikTokin seenne si godhuu ni danda'a sadarkaa san irraan si gahaniiran jedhee kana mara itti hime achirraas TikTokii meeqa gubate yoo jettan TikTokii 3 arfaffaan kan markaa qabu kana TikTokii 3 maaliif akkana godhaa jira warri argee jira warri fuula isaatis qabate akshinni isaatiif hin taaneefi violationii fi hate speechidhaan yeroo cufa ka harkaa gubaa jiran kana beekuun barbaachisa Nasriinis kenneefi Asliinis kenneefi yoo inni akshina isaa kana hin jijjiirre ta'e adeemsa isaa kana hin jijjiirre ta'e inuma gubata TikTokii kan jedhaani jiru kana taani anilleen akka Usmaanitti yoo inni ka muftii Islaamaa fakkaatee asirraa sirbu ka Yahudaaf Nasaaraan illee huccuu kanan daffarin inni daffaree akka fedhe ittiin ta'a ittiin dannasaa ittiin nama arrabsa jedhee gabbayeetiin aalima guddaa kana fakkaatee nama arrabsu an akka kiyyatti ana eeyyamuu hin danda'u. Isteeppii hedduulleen namni deemu waan isin hima dhuguma dubbadha isatti illee wal beennallee lafarratti illee beekaan kabajaallee qabaan namallee ni fayyada miskiinummaallee qaba. Kanaaf jecha haga silaa namni jala deemullee jala deemne badannellee haga silaa wallahi namni yaalu nama kana wallahi an guyyaa sa'a tokko isa gorsuu itti haasa'ee jira jarana wallahi dhugaa rabbii isinitti hima namni akka kiyya nama kanarraa daadayaa asirratti ture akka abuyaayaa isaan faatiin namni kun miskiinaa irraa gora hin tuqinaa inni yooma tuqan biibbee waa arrabsa haga nama meeqa asirra kadhataa ture. Gaafa namni 7,000 asirratti ilaalu gaafa inni rabshaan guddaan tokko asirra ka'e nama kana dhiisa sheekoleeteen asirra jiranii walitti ka'anii balaan guddaan gabbuu isaan dubbii sana qabbaneesse gaafa dhiisaa isin jalaa baha inni hin dhiisa isa ufii kiyyaa adda itti bilbilee kadha abboo rabbi sodaadhu karaa kanarra dhaabadhu har'a ufiifuu amma diinni isaa tokkoffaan ana ta'eeti wal dhaba qabnaa jedha. Maa kijibni hin barbaachisu namni haga kiyya isa gargaare yoo TikTok kana gubbaa jiraate
asaafidu namni haga kiyya isa gargaaree akka wanni isaa kuniyyuu qajeelu yaadaanillee yaada bilchaataa kenneefi akka inni tasgabbaa'ee hawaasa waliin karaa nagaa jiraatu nama fayyaduu danda'a dhugaa dubbachuuf namni kun nama hedduu yoo makka dhaqu galata nama kanaa himata wallahi namoota asiinuu biraa deemanii dhugaa isaa ragaa bahantu jira nama miskiina nama akkasii nama gargaaru ammoo wanni hamtuun namni jala deddeemee yoo tuttuqu gurbaan akka argitan kan addanfa wanni inni qabbanaa'u takka illee hin jirtu jalaallee haa hafnu taani innillee uf haa qajeelchu TikTokii kan marra jiru kanallee guddisuu fi danda'an yoo inni akshinii ofii jijjiiroo TikTokii illee homaa irraan hajamu kanumaan isinitti dheeresse galatoomaa ulfaadha ani dhimmi addaa isarraa qabu hin jirtu